Hayyee akkam jirtani wayyaadha. Baga nagaan dhuftanii hopefully sagalee kiyyan dhageettan jedhee abdii qaba. Komantii keessan nan ilaalaa so katabaa yoo akka tasaa dhaga'uu baatte jechaafi. Kalee akka malee biiziin ta'ee sinirraa badee press conference keenya irratti qoollaa irratti dhageettanii waan irra turre jechuu barbaada. Allis hawwii kiyya. Qabxii gaggabaabaa isinii dabarsuu fi kalee ammoo haga halkanii guutuu walgahii madda addaarran ture naaf mijaa'uu dhabee saniif badee jedhee amma garuu deebi'ee jira waa sadiirraa dubbachuun barbaada. Sadiin keessaa tokko komantiin tokko kana gahee jedhee actually sani waa'ee dhumarra itti deebi'ee jedha. Duraan dursee namni amma na ilaalaa jirtan haguma dhufe kanatti iyyuu nama 200 olee. Hopefully akka yaada kiyyatti yoo dhugumaan du'iinsi namaa isin mul'ate taate warroonni as ilaalaa jirtanii telefoona bilbiltanii iimeelii ergitan jedhee hawwii qaba. Kalee galgalaan walgeettii community wajjin goonee turre warra globaalii wajjin jechuudha. Walgeessa irratti isteeta 18 dhufee jedhee as Ameerikaa keessaa nama 44-45 akkanatti hirmaatee jedhe jechuudha. Communitiin Oromoo kan biyya Ameerikaa jiran harki 90 ol dhufanii irratti sa'aatii 2 mari'annee turre. Maal godhuu dandeenyaa ru'ii warra kanaa barbaaduuf eenyutu maal godhaa jira kan jedhutti sa'a 2 keenya keessatti haasofnee jennee hojii adda addaa qoodamnee galgala walitti deebina akka jedhuun gargar baane. Sababaa kana isinii kaasaa jiruu fi akka yaada kiyyatti already waan isiniin jenne gootanii jirtan jedhee isiniif rabbitu beekaa tokko sani. Lammata irratti ammoo community keessan wal gahaa, waldaa dubartootaatiin wal gahaa, waldaa dargaggootaatiin wal gahaa. Maal godhaa jira? Eenyutu godhaa jira? Telefoona meeqa bilbille? Iimeela meeqa ergine? Because ila maal isinitti fakkaate? Garaan isin gubate hin beeka, argaa jira, dhagahaa jira. Kanaaf hatattama walgahii kalee goone san irratti namni baay'een isteeta baay'ee rakkatti hirmaatee jedheef sababaa saniif. Sababaa saniif ganna kana keessa qorra kana negatiivii keessatti hiriira ka bahaa jirtan. Aayyoleen ka isin dhukkubuu, haati ijoollee ka bahaa jirtan. Haa ta'u malee hiriirri sun barbaachisaadha itti fufuu qabna. Amma murtii kalee galgala murtii yoo murteessineerra garuu waa wayii eegaa jira. Waan goonu guyyaa gabaabaa kana keessa waan goonu amma akkasiin jechuu barbaade walgeessa irra kan murteessinee har'a guyyaa guutuu akkuma wixatarraa jalqabdanii ollaa hunger strike deemtanii tempileetii fudhattanii iimeelii ergitanii telefoona bilbiltanii nama kara 23 moo akkanaa achirra kennee jirra. Namni gara 9 moo 10 warra karaa mana haawusiitiin jiru jechuudha reprezentaatiiviidha. Warri kuwwan ammoo warra sanatiin jiru. Warri kunniin martinuu warra Afrikaa waa'ee dhimma Afrikaa irra jiru jechuudha. Isteeta keessan keessa mee I guess yaanni kiyya already community keessanii walgeettan jedhan. Community keessan charii keessanii yookiin boordi keessanii walgeettanii mari'attan. Yoo mari'attan community keessanii iyyuu communitoonni takka lama yoo hafte malee community hedduu argamtee jirti kalee galgala waliigallee haasofnee jirra sa'a 2 akkuma isinii jedha fudhanneetiin already isteenni keessanii bilbiltanii jirtan iimeelii ergitanii jirtan isinii galee hiriira hopefully itti bahuuf qophaa'aa jirtan kan jedhu abdiin qabaa. Baay'ee wanni isin godhuu dandeettan wanni isin godhuu dandeettan dhuguma rabbi isin jedha akka masgiidallee sheeka yoo taatan paasterillee yoo taatan even waldama adda addaa keessa yoo dalagaa jiraattan yeroo kanatti wanti godhuu isin dandeettani please telefoona fi iimeela telefoonaaf iimeela gurmaa nama 5 amma laala hadda guyyaa guutuu ijoolleen dargaggootiin illee walgeettee turte nuti akka community yoo ta'u dargaggoo dagalee walgeetteetiin call drive gadi baasanii jiran dargaggoo keessanitti illee himaatiin meeqatu bilbilee jira meeqatu iimeelii ergee jira iimeelii everything isiniif qophaa'ee jira tweetiin illee qophaa'ee jira warra Kanaadaa illee all of that amma walgahii ka dargaggoota harka ture kalee keenyarra ka Ameerikaa qofa ka dargaggoota warra UK fi warra Austraaliyaa fi Kanaadaatti biyya afran kanatu walgaheetiin haasa'aa ture akka adda walgahii ganamaa irratti dhagahee jedhetti kanaafuu dargaggoonni keenya kumaan jirtanii kanaafuu itti hirmaattanii iimeela ergitanii telefoona bilbiltanii wanni isin godhuu dandeettan kana yaa dhiiroo warri kun argaa jirtanii doktora kalee waan hayyama hooggan jedhanii
walgahii adhaallee update adhaallee hin qabu dhugaatinitti mee jedhee kanaafiyyuu please wanna email isa ergitanii jedhee abdii isinirraa qaba. Hadda ka jiru qabxii lammataa irratti kamam duratti tuqee jedhe jechuudha. Call drive gattaa'aatiin nama shaniiti walii galaatiin komii tokko irratti time table baasuuf sagalee sa'a 8 irraa sagalee oofisa kana bilbila. Sagalee haga 10 oofisa kana bilbila kan jedhu akkasiniif mijaahu telefoona lookoodhaa fi telefoona isteetaallee kennee jira jechuudha. Telefoona lookoo irratti wanni bareedni wanna ta'e sagalee isirraa fudhatanii yeroo baay'ee zip code illee isin gaafatanii isin dhagahan jechuudha. Telefoona Washington DC illee jechuu kennee tempileetii kana waan ani isin jedhu kan argattan ollaadhaa argattan jechuudha. Ollaadhaa dhattaniitiin argachuu qabdanii. Wanna kana godhuu qabdan ilmoo qabaattanii hayyoolee please itti maan jedha. Call sagalee iyyuu qabna. Waa hiriiraa irratti hiriiraa achiin fagaatiin dhiyoo kana guyyaa gabaabaa kana keessatti waan tokko hadha isinii deebi'ee isinii dubbadha jedha. Please bilbilaa isiniin jedha. Please wanni isin gochuu dandeettan bilbilaa yoo dhawoo isin bilbiltanii jettanii nullee wanna dhiibbaa si gochuu nu haga san nu laafa jechuu kiyya. Kan biraa wanna tuqee jedhe kanaanillee walitti makanii jedhani. Sirba hin dhageeffannee nama amana tokkotu na ergee jedhe sirba Haacaaluu kaasee achi deemaa jiru. Dhiiroo maal isiniif fakkaate? Akka namni keenya qoodamuuf yeroo kanatti si galee dubbii ajandaa keessa galchan. Haacaaluu gaafa CD isaa biyyatti dadhabee jedhe. CD isaa waa'ee keenya kan jedhe biyyatti bakka itti baasuu dhabee biyya alaa kanatti baasee jedhe. Warroota CD isaa printi godhee anu fi kiyyaa CD isaa printi goosisne jenne. Printi goonee mallaqa sana deeffannee jenne mallaqa itti baasne jechuudha. Nama Haacaaluu beeku nama Haacaaluu jaalatu. Haacaaluu toon akkasitti otoo hin beekamin jechuudha. Garuu hadha dhimma warra maneedhaa keessaa otoo odeessinu warra du'aa jiru otoo odeessinu dhimma warra du'ee Haacaaluu CD waan adda addaa olii ooftan adda dhaabaa jedha. Sun ajandaa konflikti godhuu fi akka tokko jaalannee tokko jibbinee yookiin tokko wanni gochuu barbaadanii kan dhaamsi kana gahee jedhe CD'n sun akka nama sirbi amma bahee jedhu kun akka nama feekii naan jedhani garuu addan baafanne nama amanuutu natti himee jedhee garuu ani bakka kanarra akka dubbachuu barbaadu because I have to verify gochuu qaba namni sun nama dhugaatii CD sirbi amma olii gad deemaa jiru kan YouTube kuni nama illigaaliidha irraa bu'aa buusatuu fi jedhan verify gochuu barbaadeetiin garuu kanarratti ammoo kan dubbachuu barbaade siniin jedhe amma yeroo ru'iin nama keessaa nama du'aaf jiru hedduu jirutu jira. Nama takkaa miti nama hedduu nama biyya nu bulchan beektota keenya kan jiru du'aa fi jiru hedduu jiran. Warra san baraaruuf qofa warra asirratti waa'ee Haacaaluu waa'ee dhimma biraa odeessitanii sheer gootan really confusion uummata keenya fookasii irraa fudhachuufi. Warreen isin hiriyoota keessanillee yoo ta'e dhaabaa jedhaani. Yoo isinillee godhaa jirtan dhaabaa isinin jenna because ammatti warra ru'iin jaraa qaccee jiru. Warra sukkaarri jiraa gadi bu'ee yookiin onneen jiraa dhaabatuuf deemtu. Warra yeroo gabaabaa keessatti warra du'uuf deemu dhiiroo. Warra otoo nuti agarru qawween hin ajjeesamin because Haacaaluu otoo jaalannu otoo waan feene goonuu fi otoo nu ajjeesin nurraa fudhatanii jedhan. Yeroon isaanii deebite kan dhugaan itti baatuuf. Ammatti ammoo waa'ee Haacaaluu fi otoo hin ta'in waa'ee Jawaar, waa'ee Baqqalaa waa'ee abdi warroota kanneen otoo ijji teessan agartu otoo waa'ee isinii dhiisuu haasa'uu dhiistaniitiin waa'ee sirbaa haasoftan waa'ee CD haarawaa haasoftan maaliif ajandaa addaa uumuufi ajandaa akkasii galee namni mataa isarra kan warroonni kana godhu kunneen shakkii kiyya qabatamaa waan hin qaban warroonni kana godhu waa lamaa sadii tokko just conflict of oduu uumuuf si galee akka enerjiin kennan focus hin taane divert godhanii akka kanarraallee odeessinu kana namni maraatee hoomacha qabataa jedhan si galee akka nu waan kanallee qabanne kanallee ijine kanaafillee ijine no this is right now I want everybody should be focusing about the hunger strike ka haasoftan waa'ee embassy Itoophiyaa kana godhe kana no right now daqiiqaa televiichara katabdu kun Ameerikaatti bilbiluu hin qabdu if you live in Australia I expect you Australia irrattillee hopefully tomorrow sagantaa qabna jennee jirra. Australia fi warra Europe fi addatti sagantaa kanarratti hirmaattanii maal akka godhuu qabdan hin bartanii jenna. So right now the focus is Haacaaluu osoo hin ta'in Jawaar Baqqalaa warra beela irra jiru qofa. Waa'ee biraa dhiisaa waa'ee callaa godha. Isa irratti focus godha. Oromoo kumaatamaan as jira.
Telefoonni keenya bilbilame nama 3-4 qofatu bilbila akka nuun jedhanitti. Eessa jirtani? Amma wanti gammachiisu Minnesota walgahii kan irratti gadhaga'e koongireesii afur hojii waliin gahanii jiran. Including senator hojiin illee haasa'anii jiran waan deemaa jiran. Rakkoo Oromoo mudatti gallaaftanii jirtanii dubbataan jirtanii jedhan. Walgahii kan dhaga'ee irratti si galee. Oromoo warra warra DC koongireesii meeqa wal agartan? Warra warra Colorado, Seattle, Portland, State martinuu jechuudha. Please luka lama qabaataniif muka lama qoranii jedhan. Si galee nutti baatee kanaafuu isin iyyaa jirra kanaafuu isinitti dubbadhaa jira wanni isin godhuu qabdan community keessan amma galgala kana warra baay'ee na erguuf deemtan jechuun maqaan liistii warra dedikeet ta'ee gootan akka yeroo Haacaaluu sana nama 20 natti fakkaate warra Omahaarraa natti fakkaate Nebraaskaa natti fakkaate goruu baadhee community Nebraaskaa nama 22 bakka gooneetiin namni sun akkasitti telefoona bilbilaa ture jedhan ammallee waan akkasii barbaanne steeta keessan keessa wal gahaa nama 20 filadha namni 20 kun daqiiqaa 30 guyyatti namni 10 hadda ganama 20 ganama hadda borullee iftaan illee jedheetiin telefoonaaf iimeelii erguu qaba. Telefoonaaf iimeelii erguu qaba. Ergee qofatu ergee dhiisuu miti ergee dubbatatti ergee deebii argatuu qaba. Ergeetiin haata tamaanii guyyaa hadhaaf boru kan keessatti hadhi kamisa boru jimaata. Please community keessatti deebitanii yoo dhaqee community keessatti dhaqaa. Community keessatti mari'aa. Community keessa akkuma yeroo Haacaaluu sanii eegduu booda boohuu hin dandeenyu. Eegduu booda beekaa kennan duraa fudhatanii Hayilee Fiidaa akkanatti du'ee Baarootumsaa akkanatti du'ee nama mara maqaa dhoofne jenna nama du'e bakka dalagaan keenya nama du'e reefa laakoo kee Taaddasaa Birruu yeroo mara faarsanii jenna. No faarsuu hin dandeenyu ka jiru ru'ii dhaqqabuu dhiisnee ka du'e faarsinee jenna. No, that is unacceptable. Sigali, that is unacceptable. Ka Oromoo qoodu barbaatutti waa'ee Haacaaluu kaasee jira, waa'ee kana kaasee jira. Oromoo kana beektanii amma wanti irraa haasaa jiru ru'ii namoota du'uuf jiru kan dhaqqabuuf yaadii yoo isin jira. Wanna biraa godhina yoo dhuguma Oromummaa isin dhagayettee jirte hiriyyaan keessan Facebook irratti waa'ee Haacaaluu kaqaaqu, waa'ee wanna biraa kaqaaqu attention keessan divert godhuu isaa sana beeka. Yeroo gabaabaa keessatti community keessanii wal geennee jirra isin jedhee kalee community keessanitti bilbila gaafa community keessan yoo gahaa godhaan jiran taate qarqaaraa jedha bira dhaabbadhaa jedha yookiin ammoo koree temporary dhuma yoo dhuguma warra kana ru'ii jaraa dandamachiisuu barbaadan taate yoo dhugumaan warri kuni garaa jibbee otoo hin ta'in Oromummaaf dhaabbatan taate warra kana bira dhaabbadhaa. Warra kana bira dhaabbadhaa temporary groupii uumaati groupiidhaan dalagaa jedha nutti immoo miti garuu dalagaa jedha dalagaan keessan immoo mul'atuu qaba maal jechuudha koongireesii keessan yoo bira geettanii jettan akka inni xalaa openly katabu jira state department wajjin haasaa jiran warra Yuurooppillee dhiibbaa godhaa jirtan garuu sufficientii miti akka yeroo Haacaaluu sanitti eegalanni du'een booda otoo hadha rabbiin hin godhini rabbiin guddaan hin godhini yookiin Baqqalaan du'e otoo Haacaaluun du'e iyyiinsa keessan hin danda'an. In dandeenyu akkuma isin jedhe isin galee eega dabre booda eega bineensi dabre sareen dutti jedhan akkas ta'uu hin dandeenyu si galee amma community'n keessan yoo gahaa gochaa hin jiraatin yookiin nama irraa hidhatee jedhe yookiin hin dadhaban kanaafuu community keessan dhaqa qarqaara garii addaa uumadhaatiin telefoona kana bilbila update biraatiin sa'a booda isinitti deebi'ee jira amma foonni as bahee fi kalee biizii ta'ee fi naa toluu dhabee lammata irratti immoo oduu gandaa keessaa oduu akka Haacaaluu kanatti otoo warra beelaan du'u kana keessatti dhimma biraa haasa'uu dhiisaatiin fookasii keessan godhaa isin jechuu fi sadaffaa irratti immoo community fi dargaggoonni wal geettanii please yoo dhugumaan ru'iin namoota kanaa isin dhagahamee jedhe. Sigalee boroo dhuftaniitiin tokkummaa faarsuu hin dandeettan. Boroo dhuftanii amma cadhistanii teettaniitiin isin biiziidha hojiidhaan namni kun jiruu hin qabu. Boroo immoo faarsitanii Oromoof dubbadha jechuu hin dandeettan. Because gaafasanii uummanni kun illee hamileen cabee gadi ta'a. Kanaafiyyuu paaster dhuguma rabbii isin jedha mana paasterii keessatti membarii 100 qabda paaster. Maaliif waraqaa charchiin hin katabne? Maaliif charchiin keenya baheetiin hiriira amma fakkeenyaaf gadda kan DC keessatti hiriira xiqqaan godhamee ture. Hiriira kana keessatti what are our pastors? What are our shaking kennameeti? Meessa turtan? Maa bahuu dhabdan? Isin argine? Warra agartanii amma warra Tigraay community akkatti bahaa jiru. Warra Tigraay agartanii jirta amantaa ofii uffataniitiin bahaniitiin uummata dhageessisaa jira. Wanti godhuu nu dandeenyu dhiiroo wanti godhuu dandeenyu yoo du'e booda wanni goon tokko hin jiru. Yoo du'e booda amma booda ijjina fakkeessuuf kijibuuf fakkeessuuf malee kanaafiyyuu
please community keessanitti deebi'a. Kalee galgala walgahii sa'a lamaarra turre isiniin jedhee community kan 18 dhufee nama 44 kanaafiyyuu kanarratti waa godhaa kana isin dhaamsa dabarsuu fi templateetiin already qophaa'ee jira. Teebilii sa'aatiitti bilbilamu kana haarawaa hin baha jedha. Kanneen barayyuu jala deemaa ilaalaa isiniin jedha. Please jala deemaa ilaala. Yoo warra irra dhageettan nama baay'ee dhagahaa jirtanii ammayyuu. Kanaafuu wanna kana dalagaa oolsaa cadhisanii laaltanii biraan darbina. Yoo saadiillee jirtan warra saadiitti dubbadha. Yookaan ammoo pattishina isaanii godha. Warra garee warra dhageetti bakka biraa qabu waa'ee kanarra dubbataa waan jiran jala deemaa katabaa itti himaa. Sigalee jala deemaati katabaa itti himaa. Eega Oromoo beekaa yeroo kana keessatti waa'ee warra beelaa kana hin dubbatin. Oromoon qabaataan waa'ee warra beelaa kanarratti keessatti waa'ee socho'uu hin godhin. Oromoon sheekni, Oromoon paastariin kana keessa hin godhin gaafadhaa ni jedha. Maal gaafadhaa ni jedha isin ajjeesoo maa isin hin godhu gaafadhaa jedha maa cadhisee jedhe boru gabbaheetiin sabboonummaa faarsuun isaa oolu boru gabbahee miidiyaa dubbatuun oolu boru dubbatoo otoo hin ta'in akshiin waan ta'e sigalee charchiin pattishina gawii godhaatiin gadi baasaa jedha. Charchii waa barreessaatiin charchii olaanutti ergaa jedha. Because warri kun isin dhagahama galatoomaa fayyaanaa ta'a.